Ashamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti mukaasiif faana turan ejjeessoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan gabroonfataa Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti argaman lafarraa duguuguun cimsee itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguuguun akkuma itti fufetti jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo Walloo ajjeesaa lafarraa duguuguu fiidhuun itti fufee jira. Mootummaan biltiginnaa kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo Walloo qawwee keessan barreeffadha yookaan galmeeffadha jechuun meeshaa isaanii irraa guuraa jira. Gama biraatiin meeshaa seera qabeessa uummata irraa sobee irraa funaanuun itti fufee jira. Guyyaa dheengaddaa jechuun muddee 9/2020 takka ilmaan Oromoo aanaa hartummaa fursee kan taate magaalaa Cirrattii keessa jiraatan irraa kottaa qawwee keessan waraqaa eenyummaa itti baafadhaa jechuun yeroo isaan qabanii dhaqan kaahaa deemaa waan keessa laallu qabnaa jechuun eegaa qawwee ummaticha irraa bakka tokkotti walitti qabanii booda kaaniin deemaa asii yoo jedhaniin kaaniin immoo qabanii meeshaa isaanii waliin asi buutee dhabamsiisanii jiran. Ummata magaalaa Cirrattii tana irraa qawwee 50 fuudhamee jiraachuu nuuf hime maddi keenya kun. Ummanni keenya waan kana ammaan dura bilbilaan ergaa dabarsaa turrulleen dhagahuu diddanii guyyaa dheengaddaa hawaasni magaalaa Cirrattii rakkoo kanaan saaxilamanii jiru. Ummanni keenya ammas waan kana argaa dhagahaa jirtan bilbilaan akka waliif dhaamtan ergaan darbee jira. Namoonni magaalaa Cirrattii tana irraa ukkaanfamanii hangana jedhamee tilmaamamuun baay'inarraan kan ka'e hin danda'amu jedhe maddi keenya kun. Garuu ammaaf muraasni kan maqaan nu gahe tokko Aliyyee Muhammad Umaruu, 2 Aliyyee Umar Timboo, 3 Hussein Siraaj, 4 Ahmad Adam Aliyyi namoota jedhamanidha jechuun dubbatu. Akka namni bilbilaan dubbifne kun jedhutti namni keenya kaan qabanii yoo rashanan kaan fuudhanii dhabamsiisuutti jiran jechuun dubbatu. Guyyaa dheengaddaa muddee 9/2020 takka magaalaa Qalloo keessatti waraanni Abiyyi Ahmad kun ilmaan Oromoo Walloo nama 5 bakka takkatti rashanee jiraachuu nuuf hime maddi keenya kun. Namoonni magaalaa Qalloo keessatti rashanaman kun kan ammaaf maqaan nu gahe isaan armaan gadiiti. Tokko Heedar Ahmadee, 2 Umar Muhammad, 3 Ahmad Saiduu namoota jedhamanidha. Guyyaa 2 dura maanguddoo umriin isaa 75 kan maqaan isaa Muhammad Husseenee Hasanee abbaa maatii 12 qawwee isaa fuudhanii ajjeesanii biraa deeman. Guyyaa kaleessaa kanas bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti nama Muhammad Swaalii jedhamu ajjeesanii jiru. Akka namni gabaasa kana nuuf laate kun jedhutti waraanni kun ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguugee fixuudhaaf waan ka'e fakkaata jedhu yeroo waan isaan itti jiran kana ilaallu jedhe namni ijaan arge kun. Namoonni gabaasa kana nuuf laatan akkas jechuun dhaamsa dabarsan. Ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan bilbiltanii ummata keenyaaf hubannoo kennuu hin dagatina. Nuti ofiif wal quba hin qabnu, neetwoorkiin bakka hunda hin hojjetu jechuun dhaamsa isaa dabarsee jira. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO qabsoo bilisummaa Oromoo ololaan cabsuun gonkumaa hin danda'amu jedhe. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Qabsoo bilisummaa Oromoo ololaan cabsuun gonkumaa hin danda'amu. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO qabsoon bilisummaa Oromoo akeekaa fi galee mataa isaa qaba. Osoo akeekii fi galiin qabsoo bilisummaa Oromoo manni isaa hin rukutin baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo akka hin dhaabbannes beekamaadha. Akeekaa fi galiin kun akka bakkaan ga'uufis murteessaan irree Oromoodha. Malee irree fi olola halagaa miti. Oromoon hariiroo fi tumsa halagaa walii yeroo tolfatu kaan tooftaa fi tarsimoo tolfata malee akka qabsichi irratti hirkatu hin taane. Yeroo ammaa kana ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa guddaa irra gahee waan jiruuf jabinaa fi laafinni qabsichaa irree Oromoo irratti hundaa'a malee olola halagaan kan danqamu hin ta'u. Diinni jabina qabsoo bilisummaa Oromoo hubate lolaan Oromoo injifachuu waan dadhabeef ololaan Oromoo jilbeenfachiisuuf dhamaa jira. Duula maqaan Minilik jedhuun gaggeeffamee sirna abbaa irrummaa fi cunqursaa diriirfatan tikfachuuf akkasumas kanneen kabajamuu mirgoota sabootaa dura dhaabbatan gaaffii ummattootaa ukkaamsuuf shira hedduu xaxaa jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo yoo danda'an dhamaasuuf dadhaban ammoo ukkaamsuuf dhama'u. Humna waraanaatti gargaaramuun dhabamsiisuu, duula qorqalbii ummataa hamilee cabsuun qabsoo irraa fageessuu, gaaffiin ummataa kan deebii argate fakkeessanii dhiyeessuu fi
ololu darbees gaaffiin uummattoota akka hin jirretti haaluun sirna isaanii utubamee jireessuuf carraaqaa jiru. Daguuggaan sanyii abbootii gadaa waayyuu akkasumas jaarsolii Oromoo Karrayyuu irratti gaggeeffame qaamuma duula weerara Minilikiinidha. Haleellaan xiyyaaraa Oromoo Walloo irratti gaggeeffames qaamuma Oromoo humnaan cabsuuti. Fixiinsi ilmaan Oromoo Giddaa Kiraamuus qaama babal'ifannoo lafa weerartuu Minilik ta'uu hubanna. Haallaan ulfaatoo kanaaf uummanni keenya xiiqii keessa galee falma isaa itti fufuun diina rifachiisaa jira. Haala kanaan tooftaa ololatti dhimma bahuun hamilee Oromoo cabsuuf akka Abiyyi bara jireenya isaa guutuu ergamaa diinaa ta'e uummata ajjeesaa ture, uummata dagachiisuun goota fakkeessanii dhiyeessuunii fi waboon ammoo kan injifannoo homaatuu hin galmeessine fakkeessanii dhiyeessuuf miidiyaa akeeka Minilik tarkaanfachiisanitti qajeelfamni darbee jira. Maqaa waboo xureessuufis waboon aanaa tokkollee hin qabanne jedhanii haaluu akkasumas maqaa abbootii gadaa fi haadholii siiqqeen dargaggoota wigii mataarra kaa'atan waboodha. Waboon karaa nagaan qawwee isaa hiikkatee gale jechuun diraamaa haaraa dalagachuun hawaasa Oromoo hamilee cabsuu fi hawaasa addunyaatti kijibuuf qophiirra jiraachuu waan hubatameef ilmaan Oromoo bakkaayyuu dhugaa kana wal hubachiisuun qabsoo keessan jabeessitanii akka hawaasni addunyaa sin dogongorre qajeelchuun dirqama lammii Oromoo akka ta'e ajajaan olaanaa abaa waboodha. Oromoo yoomiyyuu olola dharaan osoo hin gowwomin tokkummaa isaa fi akeeka abaa waboodhaan masakamee ofirrattii fi irratti amantii qabaachuu wal dhaga'uu wal dhaggeeffachuu fi wal dhugeeffachuu akka qabu ajajaan olaanaa abaa waboo hubachiisa. Lukeelee olola facaasan diinaaf ergamtoof keessaa baasuun waliif birmatee walirratti lolee fi gumaa walii baasuu yeroon isaa amma. Duula Minilik kan Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuf gaggeeffamaa jiru dura dhaabbatee falmuun dirqama lammii Oromoo maraati. Wallaalaa ofii barsiifachuu, dammaqsuun, beekaa ofii irraa barachuun, duubaa qajeelchuu yoo dida of keessaa baasuun aadaa keenya ta'uu qaba. Ilmaan Oromoon humnaan waraana poolisii fi milishaa keessa jiran sababa isaaniif malee halagaaf ergamuun haraama ta'uu qaba. Uummanni Oromoo olloota isaa wajjin hariiroo qabsoo tolfachuu fi firoonfachuu nam tokko irraa eegalanii hariiroo bareedaa tolfachuun irratti bobba'uun wal tumsuun barbaachisaadha. Qabeenyi Oromoon qabu mirga Oromoo falmachuuf ooluu qaba. Oromoon abbaa biyyaa ta'uuf duula maqaa Minilikiin moggaafame fashalsuu qaba. Warraaqsa diddaa sirna qabsoo bilisummaa Oromoo Minilik bifa addaan jabaatee gaggeeffamuu qaba. Oromoo fi saboonni cunqurfamoon leellistooti Minilik dura dhaabbatanii mormuu qabu. Gurmuu walii ta'anii wal cinaa hiriiranii yoo weerartoota kanarratti warraaqsa gaggeessan jabeessanii fi bal'isan abbaa biyyaa nu taasisa. Oromoon hidhannoo harkaa qabu hiikkachuu hin qabu, daraaniyyuu hidhachuu qaba. Ummatoonni kana ufadhachiisaa jiran, ummanni yeroo kana hin hidhanne xiqqoodha. Finxaaliyyiin maqaa maaraa socho'an guyyaa dhalatanirraa eegalee meeshaattu bitamaaf Oromoonis of ittisuuf ta'ee mirga abbaa biyyummaa isaa tikfachuuf hidhachiisuun dirqiidha. Qawwee bitachuu, rasaasa kuufachuu, waan bor dhalachuu malu of qopheessuun dirqiidha. Mootummaan bilxiginnaa yakka sanyii daguuggaa Oromoo fi saboota kaan irratti hojjete afaan bool'aarra waan jiruuf yeroo badii isaa keessatti balaa guddaa buusuu irraa of duuban deebi'u waan ta'eef balaa piippiin sabaarraan dhaqqabsiisuuf deemu hanqisuuf Oromoon of qopheessuu qaba. Oromoon qabsoo bilisummaa isaa shaffisiisuuf gamnummaa horachuu qaba. Tooftaa fi tarsimoo qabsoo adda baasuun kan bordiina ta'uu danda'u har'a akka nama duran dhaabbanne godhuu irratti hojjechuu barachuu qaba. Murteessaan kaayyoo keenya bakkaan ga'u waan ta'eef kaayyoo keenya biraan gahuuf humna ta'uun murteessaadha. Waan humna keenyatti waa dabaluu hunda jabeessuu, waan humna keenya of duuba deebisu mara ammoo balaaleffachaa fi tarkaanfii feesu fudhachaa of duura tarkaanfachuun murteessaa ta'uu ajajaan olaanaa ABO waboo hubachiisa. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO waboo muddee 10 bara 2021. Hawaasni Oromoo fi Tigraay Awustiraaliyaa magaalaa Meelboroonii jiraatan hiriira ba'uun gocha piippii morman. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Hawaasni Oromoo fi Tigraay Awustiraaliyaa magaalaa Meelboroonii jiraatan hiriira ba'uun gocha piippii mormani. Gocha gara jabeenya murni bilxiginnaa uummata Oromoo fi Tigraay irratti irra deddeebiin raawwachaa jiru mormuun hawaasi Oromoo fi Tigraay biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboroonii jiraatan hiriira ba'uun sagalee mormii dhageessisani. Hiriira kana irratti ajjechaan jumlaan uummata Oromoo fi Tigraay irratti murna piippii raawwatamaa jiru balaaleffachuun hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jechuun dhaadannoo dhageessisaa turani. Hiriira kana irratti hawaasi Oromoo addatti sagalee uummata Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti sirna piippiin ukkaanfamee jiru addunyatti dhageessisuun sirna Koloneel Abiyyi Ahmedis jabeessanii balaaleffatanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun ilmaan namaa
karaa gubbatti ajjeesuu fi daa'imman hedduu ukkaamsuun gara waraanatti guuraa jira. Kanaafuu mootummaan kun nurraa haa kaafamu jechuun sagalee isaanii mootummaa addunyaa hunda dhageessisani. Hawaasni Oromoo fi Tigraay kunis sababa gochi sanyii duguuggaa uummata isaanii irratti raawwatamaa jiruun namoonni hedduun daandii guddicha Awustiraaliyaa magaalaa Meelbarnii cufuun hiriira gaggeeffataa akka jirantu barame. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaaba lixa Shaggar injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon giddugala Oromiyaa kaaba lixa Shaggar tarkaanfii waraana gabroonfataa PP irratti fudhataa ooleen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Akka kanaan lola aanaa Yaayyaa Gullallee naannoo magaalaa Dalleetti waaree dura eegaleen diina daaraa godhee magaalaa Dallee seensisuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Dalleetti quubsama waraana tolfate haleellaa cimaa irratti fudhate waraana PP hedduu ajjeese meeshaa BKM tokkoo fi EKM hedduu irraa hiikuun hanga magaalaa gudditti aana Fantaallee hanga sa'aa 6:40 PM lolli itti fufee jira. Guyyaa kana waboon kaaba lixa Shaggar tarkaanfii loltuu PP qulqulleessuu aanaa Dagaamii ganda 3 ganna leellisaa aanaa magaalaa ganda Bonayyaa Ibraahim magaalaa Qurqur irratti tarkaanfii sakattaa caasaa fi waraana PP qulqulleessuu fudhateen hidhattoota sirna PP hedduu booji'uun meeshaa AKM 60 olii hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Kun osoo akka kanaan jiru diraamaa araara waboo galchuu aanaa gaddaa haadhaa siqee fi rifeensa wiigii yuunifoormii fi kophee aanaa Dagaamiitti qophaa'aa jiraachuu waboon bira gahee jira. Kanaaf uummatni keenya diraamaa PP raawwachuuf qophaa'aa jirtu kanaan akka hubattan dursinee hubachiifna. Akeekaa diraamaa kana uummata keenya hamilee cabsuu fi piroopagaandaa muddaa keessa seente uummata Oromoo fi uummata addunyaa tasgabbeessuu akkuma barmoota isaanii afaan faajjii uumuuf waan ta'eef uummanni keenya beektanii akka dura dhaabbattan ajajaa waboo giddugala Oromiyaa dhaamsa dabarsee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.